Ashama harka fuunee akkam jirtanii hordoftoota ayyaantuu asallaa chaanaal jedhu jalatti kan argamtan nagaa waaqayyoo jaalalli gooftaa bakkuma jirtu isiniif haa baay'atu jecha egaa ka har'a yaaduma tokko isin faana dubbachuuf argamee jedhee jira viidiyoodhaaniini egaa ka warri chaanaala ayyaantuu asallaatti maatii taatan laayikii godhuun video kana seenaa daawwadhaa isiniin jechuun affeerraa fuuti warri immoo maatii ayyaantuun taane yookaan sheeridhaan yookaan yuutuubiin beeksisee isinitti beeksisee kara chaanaalii kanaa dhuftan sabiskiraayibii godhuudhaan seenaa isiniin jechuun jaaladha. Nageenyi koo bakkuma jirtanitti isin haa qaqqabu ilmaan Oromoo ilmaan haadha kooti hundi keessan iyyuu isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka har'a immoo yaaduma tokko akkan waan isin faana dubbachuu fi innis maalinni galatas na biraan qabdu yeroo baay'ee galanni afaan koo keessaan dhabamu waaqayyoo koo gaditti ijoolleen Oromoo kanarraan na eegdan koomentii gaarii barreessuudhaan keessattuu diraamaa raggubbaa irratti yaada gurguddaa jabaadhaa jettanii yaada haamlee namatti nuuf qoodaa jirtanii baay'een isin galateeffadha asumaan galanni koo onneerra isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka ijoollee keenya yeroo baay'ee maal seetanii wantoonni nu goonu gorsa wayiiti gorsa qabadhee dhufes inni maalinni tokkokkii gubbaatti viidiyoo olii gadhuufanii ani dhugaa dubbachuuf tokkokkii gubbaa irratti nagarree keessan namni natti argisiise egaa ka namni sunillee qomoo keenyaa miti kan natti argisiise suni qomoo biraati kolfaa oolanii iddoo wayititti dhaqnee iddoo wayititti natti argisiisanii baay'ee natti dhagaa. Egaa ka yeroo baay'ee nuti kara miidiyaa waggaa baanu yookaan ciini amma yeroo kana Dubaay keessatti ciini akkuma Suudiitti deebi'ee jira. Rabbi haa godhu gaa'ila milkii haa godhu yookaan isaanii qeequu fi miti. Rabbi kan jaalate tuyyuu gaa'ila gaa'illi eebba. Yeroo kamiyyuu gaa'ila nan deeggara malee gaa'ila hin qeequ. Gaa'ila milkii gaa'ila dhaltee yookaan gatamtu duun ta'in yeroo baay'ee shamarratiin miidhama. Kan ishii horatu abbaa manaa gaarii kan ijoollee ofii wajjin guddifatan Rabbiin haa godhu. Egaa kanuma keessatti ijoollee keenya warri cidhas dadhan ta'e warri hajjabdan yookaan wajjin muuzee taatan yookaan immoo warri gaa'ila sanarratti affeeramtanii deemtan yookaan immoo bilbilaan jajjabeessitan waggaa jiraattan nu faana maaltu deemaa uffata keenya faana maaltu deemaa akkasuma immoo fuula keenya harka keenya wajjin maaltu deemaa jennee of haalaaluu walisaa gorsina nuti walii daawwitiidha hiriyaa walii daawwitiidha jedhama yeroo baay'ee. Viidiyoo san gubbaatti afaan koo hagana darbu dirasiin ga'ee intalli durbaa sunuu natti himtu qomoo keenyaa miti viidiyoo kana laali jettee qoosaraa natti argisiistu ijoolleen keenya egaa ka dhiiga kooti ani afaan akka laayyetti hin darbu baay'een afaan koo eeggadda bakka dhiigummaa kanatti of hin danda'u yeroo baay'ee namni dhiiga quuqama waggaa jedhu nama arrabsuudhanii miti gaarummaas argisiisuudhaan Oromummaan kee maal akka ta'e dhiigni kee maal akka ta'e ibsuu ni dandeessa. Anna keessa jiru amma waan akkasiitti nama arrabsuudhaan yookaan ani jagna yookaan ani goota jechuudhaan nama arrabsuudhaan miti. Akkaataan reekshinii nama sanitti dhiyaatee eenyummaa Oromoo kooti argisiisu waa baay'een na keessa jira. Aadaa koo akkasuma immoo osoon mirga koon dhiibsisin mirga koo kan dhiibuudhuuf akkamittiin ofirraa akka deebisuu qabu yookaan Oromoo kan qeequuf deemu akkamitti akkan jechoota akkamittiin ofirraa deebisuu qabu anatu beeka isa san arrabaanii miti. Wantoonni baay'een ni jira tooftan nama osoo hin jibbin dabarfattu yookaan nama san ofirraa deebistuun jechuudha. Gaafa san baay'ee aaree jira garuu ofan qabee maalan jedheeni nuti kanaan hin madaalamnu jalqabumaa tuni shamar tariitii moodeelii ishii ta'uu danda'a malee nuyi yookaan kanaan nu madaaltanii tokkokkii irra olii gadhooftanii miti. Jedhee tan deebiseef innis maalinni ni kaabbii isheen dibatte baay'ee ishii addeesse anama fakkeenyaaf magaala harki koo magaala oduu nama fuula koo fideetoo adii godhee harki koo akkatti hoggaan taa'u gurraacha yookaan hin magaalaa nafaanan deemu nama na laaluuf yookaan qeeqaa fiduu danda'a. Akkanatti kun Oromoon akkatti cidha diggifata kan jedhu waan akkasiitiin walii keessan erganii wanni jedhanii baay'een dubbadhee baay'een aarii achi gubbaatti jechuudha. Dubaay gubbaa irratti wanti kuni ijoollee uffata aadaa baay'ee uffatanii dhiirota wajjin dhiironni magaalaa shamarranis ijji isaanii magaalaa fuulli isaanii garuu nikaabbiin baay'ee addeesse
egaa kaanii kaabbisan irratti qeeqa adda addaa kan fidanii egaa kan shamarran keenya uumamumaanuu shamarra bareeda mataa ishii danda'e qabdi. Egaa kaanii kaabbisoo diban ruuchi isaa diban wanni fayyadamu na wajjin deema. Amma fakkeenyaaf harka kee akkana godhee ilaale anaayyaantu wajjin maaltu deema. Ani kanan baa jiru miidiyaatti abbaa manaa koo wajjin yookaan immoo boru abbaa manaa kan na godhatu wajjin ani miinjee ta'uuf kanan deemaa jiru jennee of ilaallu. Yeroo baay'ee fakkeenya miidiyaa ta'uu osoo hin qabin caallee argamuu qabna. Nuti shamarran Oromoo nurraa barachuu qabu malee gandarraa barachuu hin qabnu. Maali kun walitti himuu walii daawwitii ta'uu irratti xiqqoo hanqina qabna. Tariitii shamarritu suuraa kaatee yookaan hiriyaa ofiitti erguu dandeessi miti. Ati fuulli kee kanaa miti. Nikaabbisi faana deemu kanaa miti jennee waggaa walitti hiriyaan teessuni tarii sirraa fudhachuu dandeessi. Tarii sirraa fudhachuu dhabuu dandeessi. Nama biraatirraa fudhachuu baatte kan biraatirraa illee fudhachuu dandeessi. Egaa kanarratti xiyyeeffannoo guddaa haa goonu. Uffanni na faana deemu maali? Cidha ba'uun nama gammachiisaa. Namatti tola. Nama rabbi gargaareetu guyyaa cidha ofii ergaa duuti fi ciini laman deebitu guyyaa takkittiidha. Namatti tola. Garuu achirratti wantoonni nu godhuu qabnu maali? Suuraan kun viidiyoon kun dhalootaa dhalootatti darba. Hookan ana uummata Oromoo qofaa miti. Kan kana laalu viidiyoo kana. Sablammiin biyya keessaa viidiyoo kana laaluu danda'a. Ittiin naqeeqanii aadaa kootiin naqeequ. Waaw namatti tolu. Uffanni aadaa isaan uffatan baay'ee nama hawwata. Oomoo uffanni aadaa Oromoo kan nama hawwanne hin jiru. Baay'een jaaladha. Uffata aadaa Oromoo kutaa kamiyyuu hedduu natti tolu. Osoon danda'ee qabeenya qabaadhee tokkoon bitadhee yeroo hundaa uffadhee hedduu natti tolu. Asumaan kan naaf fedhatan yoo jiraatan dhaamsa kooti. Kutaa uffata aadaa Oromoo kutaa 11 hundi keessanuu kutaa 11 kan jirtan osoo bittanii naa kennitanii hedduu natti tola jechuudha. Kan naannoo keessanii akka yookaan badhaasa wayiitti isiniin jedha gamanumaani. Egaa gizee tokko qoosuun illee gaariidha jechumaafanii. Dhugaa dubbachuuf kanarratti garuu baay'een afaan koo darbee baay'ee natti dhaga'ame. Yeroo baay'ee ijoollee sabaaf sallammiin biraa ijoollee Oromootirratti xiyyeeffannoo godhatu. Yeroo wayiitillee waan akkanaa kana aadiyaan jechuudha. Uummanni aadiyaa kun haga Oromoo gaaniitii miti. Yeroo baay'ee uummata Oromoo kanarratti xiyyeeffatu. Afaan sana nama dubbachuu hin barbaadu. Jecha wayii dubbattee kanan jiru biyya Ormaatii keessattuu biyya Beeruutii intala saniin baay'ee walitti buune. Ani baay'izawwee ijoolleen Oromootu kan naaf hin beekne. Uqama badaa keessa koo jira. Ani akkamii waa dabarfachuu keessattuu dhiiga kanarratti waa dabarfachuu kan hin dandeenye. Garuu ijoolleen Oromoo ejaan ani as bahee Facebook irratti jibba namaa hin dubbanneef YouTube gubbaa irratti waan adda addaa abalu guddaadha abalu xiqqaadha jedhee waan hin dubbanneef uqama Oromoo waan hin qabutti fakkaachuu dhabuu danda'a. Ijoollee tokkotti jechuudha waan an argee fi keessanillee yeroo tokko ati waan Oromoo kana maan barreessinillee kan naan jedhillee ni jira. Kana qofaanii miti kan eenyummaa kee ibsitu jechuudha. Gaafa nama kee tuqanuu argite ati barbaaddee osoo hin ta'in dhiigni kee ofii keetiif si daffeetu si ba'a. Kanaafuyyuu kana maal jechuun barbaade kana hoggaan jedhu wal jibbaa jechuu kootiif osoo hin ta'in garuu nuti keessattuu shamarri Oromoo gaafa gadi ba'an gaafa miidiyaa irratti ba'an. Tariitti wantoonni adda addaa yoo hojjennu kwaalitii keenya haa eegnu qofaafi miti. Garuu wantoota miidiyaa gurguddaa kanaatti irratti cidha yookaan affeerraa adda addaa gaafa deemu of eeggannoo haa goonu. Maaltu lafaana deemu? Takka lafaa kaate yookaan saba biraa keessaa kaatee wayyaa asiin tarsaa uffattee deemte sirraa wayyaa tarsaan asiin tarseessu sirraan bareedu. Ani ayyaantudha. Fakkeenyaaf hiriyaantoo dabbasaa ishee fiddee yoo asiin akkana galagalchite ana ayyaanturraa dabbasaan ishiin akkana garagalchite sun hin bareeda fi miti. Ana ayyaanturraa kan bareedu kanuma. Ana ayyaantu fakkaadha yaa ta'e fuyyuu jechuudha. Kanaafuyyuu of fakkaachuun of wajjin deemuun nuuf haa ta'u. Maaliif akkuma kiyya takkallee yoo tana ijoollee kanaa walitti bu'uu dandeessi. Waan of ta'e fuyyuu jechuudha. Kan tanaan dura kana naan jedhe jira. Maaltu siisitti dubbate maqaa kee kan si waame jira.
nuyi Oromoon akka tuffata Oromoon akkana taamalee jenna ani eenyudha jedhee kana itti walitti bu'een jira. Kanaafuyyuu of eeggannoo haa goonu waan uffannu waan dibannu keessattuu shamarran meekaappiiwwan adda addaa itti siqiitii harka keetii irratti godhadhu harki keetii fuulli kee yeroo baay'ee wal fakkaata qaama biraatirra harki keetii fi fuulli kee yeroo baay'ee wal fakkaata itti siqiitii ilaali harka keetii irratti meekaappii godhiitii nafaana deema fuula kootitti hoggaan dibadhe jedhee harka keetii irratti dibiitii ilaali kan baatu hiriyaa kee wajjiniidha gaafa hiriyaan keessu yookaan immoo boru abbaa manaati godhachuudha hedduu sun poostii kan godhamu san irratti gaafa bahu jaalalli keessa garuu hagam isatti dhaga'ama ofe siin jechuu ni danda'a ati of eeggannoon gootu kan si faana deemu jechuu ni danda'a jechuudha. Kanaafuu nuti shamarree Oromoo ofirratti fokkosii haa goonu ofirratti fokkosii haa goonu akkasuma immoo waan hiriyaan keessirraa jibbite yoo jiraate ta'e atis jibbi maaliif hiriyaan kee daawwitii keeti. Egaa ka hiriyoonni danuu waan gaarii nama hawwanii waan gadhee si jibbanii fi miti hiriyaa si adda baafata hiriyaa wajjin deemtu si adda baafata garuu hiriyaa wajjin deemtu san gaafa si jibbin dhaabbadhu laal fakkeenyaaf hiriyamti zim jedhee walitti dhuftee uffata gaarii kana asirraan bareedu baasii gati jette baasii gatii fi miti garuu wal bira qabiilaa hiriyaan tootuun kannaan jette sirriidha moo sirrii miti jedhii wal bira qabiilaalii saniin booda waan si baasutti deema. Egaa ka yeroo baay'ee waan nu baasu irratti xiinxala haa goonu. Shamarri Oromoo qaaliidha. Har'as borus taanaan ani shamara Oromooti. Shamara ejaan ta'eefu shamara Oromootiif ani ammallee taanaan xabaqaa guddaadha. Nan dubbadha eessumattuu shamara Oromooti jechuudha. Shamarri Oromoo eenyumaanuu qeeqamuu hin qabdu. Sabaaf sablammii kamiinuu qeeqamuu hin qabdu. Kanammoo akka hin qeeqamne kan godhumaan nuyi ofii keenyaaf walitti muudhan yookaan koomentii jalatti yaada san barreessuudhaan obboleettii koo waan kana sirreessi suuraa kana kaasi achiin boodatti yeroo biraatitti bakka deemtutti sirreeffadhu meekaappii kee sirreeffadhu roochii dibattu sirreeffadhu kuulii kee akkamitti akka kuulattu sirreeffadhu jennee walitti yoo himne wal qaraa deemna wal xiqqeessatii miti wal qaraa deemna jechuudha. Maaliif shamara saba biraa biratti nuti qoosaa ta'uu qabnu eenyumaa gadi miti ofumaafuu uumamumaanuu mammagaallan shamarri Oromoo ofumaafuu uumama bareedinaa eenyumamtu kan ishee gitu hin jiru ofiinan boon anumti tuni anumti gurraattiin tuni ofiinan boonaa jechuudha. Addaan shamara Oromoo waan ta'eef adda bareedina uumamaa tan qaba. Har'a ayyaantun maaliif waa tokko qoodee tokkotti dubbatte jechuu dandeessan garuu viidiyoowwan argisuun na dubbisee jechuudha. Akkan dubbadhu na godhe. Kanaafuyyuu dhiiga kooti. Yoo isaan ittiin qeeqan garaan na dhukkuba. Hin danda'u ijaan ta'eefan kana dubbachuu danda'a. Koomentii walii barreessine koomentii walitti aannu. Gaafa mooyyuu keessa wal beeknu yoo jiraate cidha amma Dubaay keessatti ciini waan malee ta'aa jira maayikan. Garuu cidha sanarratti ofaa eegnu waan hundaa. Miidiyaa irratti baana ijaa ta'eef jechuudha. Cidhuma qofa dhaqna jennee nuti tole qarshii qabna jennee uffannee bawurra seenadha viidiyoowwan kun dhaloota keetiif darbu. Borus waan itti saalfattu akka hin taane. Akkasuma immoo shamarran keenya cidhoota adda addaati irratti abbaa manaa uummachuudhaan wallaallachuudhaan waan adda addaatiin deemtan. Please of eeggannoo godhaa. Har'a shamarran suudidhaa galu tokkoon qoosaa kan ta'anii gizee saampileen irraa bu'an barreen gaddaa argitaniitu jirtanii. Shaantaadha moo daa'immanii sila isaa shaantaa miti daa'immanuma horuudha biyyaa baanii haga jedhan dirasii dubbata namoonni argitaniitu jirtan. Egaa ta'eefuyyuu kan rakkatu irra caalaa shamarranii akkasuma taaksii oofa mucaa adaadaa kootittiin hiriyaadha. Kara biyyaa hoggaa na gaggeessu maallaan jedhee suudidhaaf iddee dhuftee jedhe takkaan daa'ima kana naa qabi jettee itti laattee achumaan baddee jedhe. Achi daa'imni sun kara mootummaatitti niitiin kara mootummaatitti galchite natti gatteetoo deemte jetteetu. Haga kana siin dubartoon. Rigid isillachuu fayyadamuu dandeessan jedhe fedha keessan isillachuu bahuu dandeessan. Garuu miidhamtuun shamara ijaa taateef dubartii eeggaa taateef of eeggannoo maaf hin goonee jedhe gaafii na gaafate mucichi. Egaa kaa ani waanan beeku hin qabu. Ani kanan jiraadhe biyya Beerut Suudii miti. Kanan jiraadhe mana kontiraataati. Haga amma waan alaa waanan beeku tokko hin qabu. Egaa kaa tariitii rakkoon addaa mudachuu danda'a nama kana jedheetan deebii kana laadde. Numa shamarran ofumaa keenyatti seenne kan rakkatu numaadha.
dhiirri toltu si faana jiraata. Dhugaan isin jedha keessattuu biyyoota adda addaatti warri walitti dhufe tolu si faana jiraata. Rabbiin hoggaa si laaffise jechuudha. Yookaan dhimma ishiiti isin jedhee sirratti dhiisetu deemuu danda'a. Kanarratti cilarratti illee ciini gaarii ta'e osoo jiru Rabbiin biyya haa laaffisu, of eeggannoo godhuun gaariidha. Shamarran keenya jireenya biyya keessatti akkatti qaala'e kanaan ba'aa biraa baattee gaafa biyyatti galtu udaan caala xireeffamta gosa zarii kee keessatti illee jechuudha. Akkanaanuu shamara biyya harabaa gaafa jedhan qabdii waa jedha maatinuu jechuudha. Waa harkaa qabdi gaafa harkaan qabne abbaa feete nyaachistee dhuftee nu maaltu nu ga'e jechuutu jira. Kanaafuyyuu warri cidha baanus warri miinjee taanus jireenya keenya wajjin wal madaalaa jennee of laaluun gaariidha. Keessattuu ijoollee suudii tanaan dura waggaa 3 waggaa 4 dura jireenya akkamii akka jiraatan kan beektan. Har'a garuu jireenya akkamii jiraatan. Daa'imman isaanii akkamitti amma rakkina akkamii aga cittaan dirasitti taate wajjin aga ajooftu dirasitti geessee ni argitan. Of qoxxobuun illee gaariidha. Fedhiin akka nama godhe hokaffoon akka nama godhe osoo ta'uu baannee gaariidha. Keessattuu biyyoota adda addaatti kan cidha diggifachaa jiru biyyoota arabaa keessatti ijoollee Oromooti. Shamarris dhiirris ijoollee Oromooti. Biyyoota arabaa keessatti biyyoota gurguddatan osoo hin ta'in biyyoota arabaa keessatti warri wal fuudhu warri cidha godhatu amma ijoollee Oromooti. Kanaafuu yaa ijoollee Oromoo bakkuma feetaniittuyyuu Rabbiin kan isinii hire dhalas haadha manaas ni dhaqqabdu haga danda'ameen of eeggannoo osoo gootanii dhaamsa kootidha. Warri sagalee kana dhageessan jechuuf tareetii hundi dhagaa fi miti garuu meequu qabuma keessa koo jiru nan dubbadha kan jedhu kanas bahe dhugaa dubbachuu of affantee of keessatti of sukkumtee gaafa jette dhukkubaa sitti ta'a. Kanaafuu kanaafan as baheetoo dubbadhee miidiyaa kanarratti Rabbiin nu haraafis ijoollee keenya dhugaa dubbachuu fi gammachuun gaafa sanii nama gammachiisuu danda'a. Egaa ka hagam gadda ishii keessatti gaafa ishiin dadhabdee hagam ishii danda'a dhiirri kun jechuu irratti illee tilmaamuun baay'ee namatti ulfaata. Egaa ka Rabbiin hundumaa haa laaffisuu haga dandeessa warri wal beektan wal gorsuudhaan wal jajjabeessuudhaan akkasuma immoo hoo danda'ameef asitti wal jaalatanii biyyatti reekshinii jireenyaa yookaan gaa'ela ofii uummachuun osoo akkas ta'e baay'ee filatamaadha. Zooree kan suudii kun yookaan biyya biraatti illee qaqqabuu danda'a. Of eeggannoo godha. Rabbiin biyya haa laaffisu isiniin jechuun jaaladha. Ijoollee keenya ijoolleen suudii keessatti kaleessa akka barbaadanitti cidha miti biyya keessa dhiisi yeroo bakka Kanaadaa keessatti diggifamuu hin dandeenye diggisatanii akkamitti wal fuudhanii walitti heerumsiisanii gabbara warratti nyaachaa turan argaa turre. Garuu har'a rakkina akkamii keessa jiran ijoollee ofii ol haadha doolaatti ijoollee ofii dhabaa jirti. Daa'imman akkamitti mana hidhaa keessatti dhumachaa jirti. Kun illee nama waan taaneef sammuu kana keessa galchine haa yaadnu. Kan biyya sanirra ga'e boru biyya kanarra jiru har'a nagaa qabda biyya san keessatti boru waan ta'u hin beektu. Kunillee of eeggannoo osoo goone baay'ee gaariidha jechuun jaalladha. Fedhii foonii yoomiyyuu jechuudha si balleessa malee sin tolchu. Garuu miira kee haga danda'ame to'achuu yaali. Shamarri keessattuu jechuudha. Bakkuma feetattuu kan hubamtu shamarranidha. Dhugaa shamarran baay'ee garaana nyaatti. Biyya keessas taate biyya ormaatis taate dura bu'een rakkinaa dhiibduu shamara. Ani maaliif akka kana ta'e immoo dhugaa biyya ormaatitti illee daa'ima wajjininis qabamtu kan dura buutee rakkoo san dhiibduu yookaan akka gaariitti rakkoo san kan wajjiniin rakkatu shamarranidha. Kanaafuyyuu fedhiin ukkulii ta'ee odoo jiru walqixa fedhiin ta'ee oduma jiru kan rakkatu shamarranii shamarran keenya baay'ee ofirratti fokkosii godha. Of eeggannoo godha. Gaafa yoo ati of eeggatte yoo ati kabajamte kan biraatillee si kabajuu danda'a. Jaaladhu hin jaalatini miti jaalala eenyumtuu daangesuu hin danda'u. Garuu wantoota wal fuudhuu fi haadha manaaf abbaa manaa ta'uu kan haga Rabbiin isin gargaaretti biyyuma keessan keessa osoo godhattanii baay'ee gaariidha. Maaliif rakkinni booda dhufu dachaa isinirratti taa'ee jaa ta'e. Amma biyya keessatti warroonni boloqqee mana boloqqee ciisee jiru. Shamarran daa'ima qabduudha. Daa'ima baattee. Eessa abbaan manaa hojjetee si nyaachisu hin jiru. Eessa dhaqanii badde. Kan barandaa teessee buna gurgurteen shamarran daa'ima manatti gattee deemtee mana kiraa keessatti shamar gattee deemtee abbaan manaa isa hin jiru kophaan guddisa. Kan jedhutu iyyuu caala jechuudha biyya keessatti. Sababbiin maaliif dhiirri rakkina keessirraa danda'ameetoo si faana jiraatu muraasa dhibba keessa. Kun sirratti gateetoo bada gaafa guddatte kanuma isaati. Garuu sirratti gate danuu kana jedhamee kan lakkoofsu kan biddeen gurguru shamarranidha.
haadha daa'imaatti rakkina gurguddaa kan argaa jiru biyya keessatti dhugaan isiniin jedha yoo kan biyya keessaa sallaatan cimtanii indoom shamarran biyya keessatti dubartoota daa'ima qabattee dhakaa baattu biddeen tolchitu kafana namaa miiccitu eenyu shamarran kan kophaashii ijoollee guddistuudha jechuudha. Osoo nuti indoom cimtuu taane shamarri biyya harabaa osoo bakkuma arginetti qarshii keenya balleessuu adaadaa eessuma obboleessa kan jennee balleessuu baanne tokkoon keenya bar hojii wayii odoo uumne warroota biyyaa san itti qacarre rabbi irraa illee arganna. Dhugaan isiniin jedhe biyya keessa bakkuma feetan magaalaa xixiqqoo haga magaalaa gurguddaatti deema. Daa'ima dugdatti baatee too kan mana namaa hojjetu, kan carqii namaa miicu, kan biddeen namaa tolchu, kan barandaa irratti biddeen mataatti baatee daa'ima baatee deemu. Itti siqii gaafadhume abbaan jiraa jedhee tokkichi hin jiru kophaa guddisti. Gaafa rakkattu sigatee biraa deema. Inni bilbila teechii akkuma ta'e qaansiraa hojjetee bilbila teechii bitata. Wanni barandaa taa'eet feesbuuka chakachaqa shamara biyya harabaa wajjin jechuudha. Ijoollee danuun arge. Ijoollee akkamii gaafa rakkoon irra ga'u ani shamara biyya harabaa tan jaaladhee jira galuu kaatee jirtanii tanan barbaadu barkan jedhu baay'eetu jira jechuudha. Kan biyya harabaattus barfuu dhufii miti inni nyaachuuf ijaa ta'e jechuudha. Kanaafuyyuu haga danda'ame osoo haga nu asitti neekaabbii asiin kan jennu guduuffannee galleetoo jechuudha. Waa uumne hatta lukkuu horsiisuudhaaf bar shamara lama biyya keessatti daa'ima kee guddifachaa lukkuu kana horsiisuu yoo ta'e dirjiitii lukkuu ati bante haati sun iddoo ijoollee san ittiin guddifatte atillee eebba argatta sammuun keellee boqonnaa argata ilaa biyya harabaatii galtee rakkattuu dubartootaa daa'ima hojii walitti qabdee tobar hojii akkanaa uumtee fi jedhamta. Shamarri keenya mee yeroo baay'ee mee waa uumuu irratti walii galteedha nama 4 nama 5 ta'anii waa uumuudhaan akka naannoti waa uumuu irratti yaa cimu. Meekaappiinis ati suuraa sanarraa gad deebitee tariitii diraama yookaan dooraara dhibbaan bituu dandeessa. Kara biyyaatti dhuggaasiif gal meeqa akka ta'atu tilmaamu sindu. Yeroo keeti maaliif itti fayyadamtaa miti garuu ati shintimeetii seentee dhiqatte sun immoo ni bada. Suuraa achirratti laxxafameen ati faayidaa tokko argattu. Faayidaan ati dhaloota keetiif boqonnaa sammuu keetiif akka seenaatti illee sii taa'u malee osoo biyya galtee baadiyyaatti waxaa jedhe lafa bittee nama 4 nama 5 walitti ijaartee koottaa hojjedha osoo jetteetu hojii wayii uumtee fi seenaan kee guddaan dhaloota keetiif ilaala shamarri tumban biyya harabaatii galtee namoota hojii uumtee yookaan bootaa bittee kana horsiisuudhaan itti fayyadamaa jettee qacartee nama akkanaatii hojii uumtee bargaafa jedhamte seenaan kee ijoollee keetiif darba. Garuu suuraan kun waraqata jetteedha. Kana turee bar yeroo kana maal faayidaa qabare? Ilmoon keetillee akkasiin jettee jechuudha gaafa. Maal faayidaa qabare? Ati akkatti suuraa kaatee yeroo sanii garuu ani jireenya daaraa keessatti jiraachaa jira birammasiin jette. Keessawuu dhaloonni bara kana osoo ijoolleen biyya harabaa baay'ee faxaanidha baay'ee kanan danda'amtu jechuu dandeenya. Odoo biyya galtanii argitanii ijoollee amma dhaloota yeroo kanaa ijoollee Itoophiyaa jechuudha. Akkuma ijoollee biyya harabaa kana fixinatiin isaanii gaafin isaanii wanni tokko jala hin loowwe jechuudha. Kanaafuyyuu fedhiin har'aa nyaattee dhugdeetu wanni baay'ee sitti dhagahamuu danda'a. Garuu kan boruutiif mee haa bilchaatu. Sammuu keenya haa bilcheeffannu. Mee warroonni nu duraa warroonni biyya harabaa kana mara ta'anii uffata akkanaa uffatanii waan akkanaa godhaa turan maal argatan galaniiti. Hatta uffatumti jireenyi yoo sitti hin turin uffatumti ati biyya harabaatti walitti guurtee galtu si jibbisiisa. Uffadhu sin godhu maali? Jireenyi kee kan biraa uffanni kee kan biraa gaafa ta'u dhugaan isiniin jedha uffata baasii uffadhu sin godhu. Har'a uffata asitti onlaayinii ilaallee bituu dandeenya, warqii bituu dandeenya, geexii adda addaa, sa'aatii adda addaa bituu dandeenya. Gaafa galtee jireenyi kee sun uffata keessanii wal si fakkaachuu uffata keessan dadachaastee lafa goota. Ijaan namoota baay'ee argeef. Maaliif irraa namni tuyyuu jechuudha gaafa tuffatte baata hudduu qullaa carqii bututtuu salbaajii biyya harabaa bichaa gadi guurtee qaniin qayyaayartee deemti baata. Kiisii ishii keessa homtuu hin jiru ijaasiin jedhanii nama saffakkaatee deemuudhaaf yookaan shiititti deebita. Yookaan shaarbii maratta yookaan asantee akkatti taa'uu danda'u wantoota baay'eetu jira. Keessattuu warroonni biyya galtaniitu argitaniitu dhuftan dhugaa isiniin jedha mee guyyaa guyyaadhanii miti argannaan keenya dhiifama ji'aan jechuudha. Siigamtu
kan ji'a tokko yoo qusachuu baate kan muraasa ji'a keetii qusadhuutime biyyumatti lukkuurraa ka'eeti daldalli gizaamaa baay'ee ulfaata. Kan kaleessa waggaa har'aa biyyatti argitee dhuftee fi kan har'a jiru baay'ee garaagarummaa qaba. Naannoo keetii waasi madaan yeroo baay'ee finfinne jechuudhaan jaalanna yookaan magaalaa gurguddoo jechuudha. Kiraa guyyaa halkan takkaatu itti buluun baay'ee ulfaata. Garuu magaalaa xixiqqootti siqtee maaliif guddinni kee darajaa ati gaafa umriin keetillee ol siqe bakkuma hawwite san jiraachuu ni dandeessa. Fakkeenyaaf namoonni baay'een tariitii finfinne hawwuu danda'ani. Ani baay'isawween hawwu finfinne hin jaaladhu siin hawwu sababbiin isaa maaliif hawaasa finfinnee keessaa ani ispeeshaalii ta'uun jaaladha. Maaliif naannoon itti dhaladheetti guddadhe wal keessa waan ta'eef namoonni biraa yookaan naannoo biraatti walitti rikshinii hin jiru ejaa ta'eef akka feene wal keessa deemaa dhaladheetti guddadhe. Kara finfinnee gaafa keessumminatti dhufu dhugaa dubbachuuf na ibbisa na jibbisiisa. Karra kee cufattee teessa karra kee qollofattee baata nama wal arguun hin jiru manuma kiraa keessatti jechuudha. Ani waan akkasii sana jaanii hin feene ani hawwis finfinnee abjuu kootiin jechuudha. Yoon keessumminatti itti dhaqee malee ani yoomuu yeroo kamiyyuu nama reekshinii addaa waliin uumee jiraatu biyyan baay'ee jaaladhu. Rabbis keessa na jiraachisa jedheen abdii qaba. Egaa kamaan ifan akkanis jechuu jaaladhe kara magaalaa gurguddoo xareeffachuu qarshii qabdu kara magaalaa xiqqootti siqxee maal hoonoo jedhe naannoo kanatti waa uuma jettee gaafa qarshuma xiqqoo san guduunfachaa umriin keetis biyya ormaatitti dhumuu hin qabu. Akkuma namni kumuyyuu jiraatu galtee atis laayifii mataa keetii jiraachuu qabdi. Hookan tarii dhaltee ijoollee biyyaa qabaatte dhufte ta'a. Ijoollee kee wajjin laayifii kee abbaa manaa kee wajjin umurii keessiyaaf dabarsuu yaaluu godhaa. Ijoolleen Oromoo uffanni homaa miti. Uffata yoo jedhu qullaa deemnaa miti. Garuu akkaataan itti baasuu illee jiraachuu qaba. Keessattuu namni ijoollee suudii duraanaa. Waggaa 3, waggaa 4, waggaa 5 baranaa, waggaa 8 baranaa suudii keessa ijoolleen jireenya akkamii jiraatti? Uffanni isaanii, dibannaan isaanii, meekaabbiin isaanii, guyyaa guyyaadhaan ciin isaanii har'a eessa jiran? Kanaafuu mee shamarran keenya dammaqaame baannanaame bakka jirru haa baannan. Hojii irratti haa baannan. Waa qusachuu irratti haa baannan. Nama ta'uu irratti mee haa baannan. Ila homaa miti. Kun akkamitti uffata jenne uffata namaa laaluu osoo hin ta'in kaayyoon abbaa sanii maal inni jennee isarratti xiyyeeffannaa haa godhu isin jechuun jaaladha. Egaa kan yaada koo keessatti yoo isin mufachiise ta'e yookaan immoo jechi koo waa isin quqququ yoo ta'eetu jiraate dhiifama isin gaafachuu jaaladha. Hiriyoota to baay'een isin jaaladha hordoftoota ayyaantuu asallaa. Egaa ka gorsi kun tarii nama tokko naa jijjiirina anuyyuu anumtuyyuu immoo ofii kooti ittiin jijjiiramina kan jedhuun qabadhee to kara keessan dhufe baay'een isin jaaladha baay'een isin kabajaa. Egaa ka haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtii gaarii naaf qabaadhaa isiniin jechuun jaaladha. Baay viidiyoo kana laayikii, sabiskiraabii, sheerii godhuu hin dagatinaa isiniin jedha. Yaada keessan immoo ayyaantu bakka kanatti dogongortas kan jettan waggaa jiraate yaada keessan koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa isiniin jedha. Bakka jirtanitti nagaanaa ta'a. Dhiirris shamarris warri viidiyoo kana laaltanis ta'e warri viidiyoo kana laalles ijoollee Oromoo baay'een isin jaaladha baay'ee isin kabaja. Baay'izawwi ani sablamni Itoophiyaatti illee nan jibbaa miti. Garuu yeroo baay'ee bakka gaariitti arguu waan hin barbaadu ijoollee keenya waan ta'eef miidhamtoonni illee ijoollee keenya ijaa ta'aniif keessattuu shamarran keenya bilis walaa jajjabeessinu ijoollee karaa miidiyaatti illee dhufne asumaan qarumsaayyuu ni argata. Karaa miidiyaatti jajjabeessa karaa ispeeshaal miidiyaa karoota adda addaatiin akka baanii yaada ofii qaban akka ibsatan godhuu hin dagatinaan isiniin jedha. Baay'een isin jaaladha irra deddeebi'ee tanan isiniif ibsa.